talbaan isa kanaadha. Suuqii kam keessa iyyuu hin jira. Dhaxxanii gaafattan argachuu dandeessu. Inni biraa immoo bassoo garbuuti. Bassoo garbuu shii yookiin immoo shuqoo daffistanii bishaan akkaataan itti fayyadama isaa immoo tuyyuu akkamittiin itti fayyadamna wantoota kanneen beeka. Wanti kuni warroota dawaa coggaarraa nuuf dalaga jechaa turtaniifidha. Warroota coggaarraa qabdaniif jechuudha. Akkaataan itti fayyadama isaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشماء أركفون أكم جلسان هردوتو في دعوة تسانتي وروشا كنت بكيسانو بكم جرتني في أكم جرتني تنكيني كوسنا لك أو جتة حتى سدبي دفيتين ترقابي كيساني دبي كبده إن شاء الله ورونكو ونسي غافي كيسان كومنتي دبسا جرا أرجات الزرا ديفا مناقول هذا سوتا دبرة تني جلا جلا وجتة سيف دبسا ديما sabbi nisasi freedom hidani akka barbaade hojjechuu hin danda'u maaliif bakka wajii waan jiruufi wajiidhaan baay'ee waan walitti nagaluu dhabuufi kanan isinin jedha keessattuu gaafilee warra gama tiktokiitiin nagafataa turtanii wallahi duta kadhiifaman isinin jedha inshallah rabbi jedhu sutusan hundumaa dabareedhaan wajjadhee isinii fida ittaansee immoo hadda maal qabattee dhuftee gaafii nu gaafanne keessaa kam deebistee dhuftee jechuun keessan hin hafu waa'ee coggaarraa namoota hedduu gaafita namoota hedduutu itti rakkataa jira. Gaafii kana namoonni hedduun harka caalu na gaafatanii kanumaaf hin qabadheetiin dhufe ammas gaafii dabalataa qabaatanii koomentii jala nakkettanii na gaafachuu dandeessanii suutaan dabareen isin deebisa akkuma duratti jedhe waa'ee coggaarraa namoonni hedduun na gaafataa turtanii dawaa coggaarraa bilismee dawaa coggaarraa tirannaa warri jettanii fi obboleeyyan kiyya dhugaa rabbii dubbachuuf yeroo ammaa kana fa'aa keessatti namni coggaarraa hin qabne parsentii 100 keessaa harka muraasa parsentii muraasa yoo ta'e malee hedduun isaanii namoota coggaarraa qaban argita. Ibalu soo gaafattetti laa coggaarraan qaba waan zayitii qabu hin danda'u. Coggaarraa qaba waan soogidda qabu hin danda'u. Coggaarraa qaba jedha yoo dhiqqooma si waa aareetiin hin jedhamu san coggaarraa namatti ka'uutu jira. Namoota hedduu kan coggaarraa rakkisaatiin hin jiru. Yeroo duraanii yoo coggaarraa na qabatte hundi ati daa'imaa miti akkamitti coggaarraan si qaba namaan jetti haawwatiin kennaa jechuudha. Innaa yeroo ammaa kana garuu harka hedduun xiqqaa guddoo osoo hin jenne dhibee coggaarraa warra qabutu iyyuu baata. Kanaafuu mana keenya keessatti inni akkamitti yaalamuu dandeenya dawaan isaa maalidha dawaa isaa kan maal nu qabattee dhufte warroonni jettanii fi nuuf disora jettanii fi tokko faratti wantoota mana keessan keessa jiru talbaadha talbaa fayyadamta warri coggaarraa qabdan jechuudha. Fakkeenyaaf coggaarraan keessa kan keessatti faa gubatee warri coggaarraa qabdan hedduu isa nama hedduu ilaalame fuula irratti beeka madaati ta'u jira. Madaati kana namoonni hedduun zayitii yoo xabbasta micha zayitii qofarraa waan nama dhufu ni fakkaata michii faa qofarraa warroota coggaarraa qabanillee achira lekeetiin madaatiin kun isin dhufuu danda'a jechuudha. Warroonni madaatii asirraa qabdan isaafillee inshallah viidiyoo itti aanurratti na eeggadha qabeen isin dhufa dawaa isaa. Kanan isinin jedhaa guyyaa hadhaan mootuyyuu waa'ee coggaarratii fi dawaan isaa maalidha maal fayyadamuu qabna mana keenya keessatti akkamiin ofirraa balleessina yeroo akkamii mana yaalaa deemuu qabna kan jedhuu fi irra caalaan mana yaalatu isin barbaachisu obboleeyyan kiyya mana keessan keessatti teettanii yoo biyya ormaa jiraattanii argachuu dhabdanii fakka carraa ta'e malee biyyarra isin ergamuu hin danda'a. Akkuma anaaf fakkeenya hamma talbaan biyyarraadhaan ergamee ture. Yenna kana suuqis ni jira garuu haati koo talbaa fi eenyu walitti qabdee talbaa fi bassoo barbaree hin beektanii waa hedduu isaa walitti qabdee nama walitti qabdee nakatti garuu immoo hin jira talbaa suuqii kam keessa talbaan hin jira garbuun illee hin jira suuqii keessa ija kiyyaan argee garbuun illee hin jira talbaan illee hin jira shuqoo yookiin abishiin illee suuqitti hin argama roomaan illee Rumaan jedhama afaan arabiitiin dengada viidiyoo isaa turre isin dalageen ture hundumti isaaniitu jarran ma'anii itti fayyadamaa isin jechuudhaaf deemu kun hundu suuqii keessa dhaxxanii gaafatanii jira. Kanaafuu jalqaba irratti kan isin fayyadamuu qabdanii talbaadha. Talbaa akkamitti fayyadamna warroonni jetta warroonni beektan silaan beektanii warroonni hin beeknee fi biyyatti yeroo baay'een fayyadamu waan ta'eef talbaa fi bassoon garburraa kan hojjetamu jechuudha. Talbaa kana akooftanii tumtanii yookiin immoo daaktanii qallaxatti illee usni daaktanii isa san shaftanii dhugdan yookaan immoo jirama isaa kana akkuma argitan kana jiraadhuma isaa kana ibiddara keettanii daffistanii dhama isa keessa ba'uusan mataatti illee hin dibatama akkuma beekamu fuulatti illee hin dibatama garuu hin dhugdan isa san dawwaadhaaf waan ta'eef dhama isa keessa ba'uusan isa san dhugdan jechuudha yookiin asiira akka asirratti isa san dhimbiibdanii firee isaa kanneen keessaa dabbaaftanii bishaan isaas wal harkisa inni jechuudha isa san dhugdan tokko faratti. Yookaan immoo daaltanii ganama garaa qullatti burcuqqootti dhugdan. Inni lammaffaani bassoodha. Bassoon garburaa kan hojjetamu cuukkoo kan dhadhaatti dabalame osoo hin taane
bassoodhuma daakkama isaa qarceessanii ganama subii biyya keenyatti haayilii nama haa jabeessuu fi humna fa'a garbuun nyaatota hunda keessa midhaanota hunda keessa inni sadarkaa guddaa qaba. Tokkoffaa coggaaraa nama qabsiisu jedhanii ittiin fayyadamanii akkasuma mootuyyuu haayilii namaatiif illee dafillee garaa keessaa nama hin badu. Haa hedduuf iyyuu waan qabuuf namoonni hedduu subii isaanii bachooti dhugan. Warri coggaaraa qabullee garuu ganama kaatanii bassoo kana erga qopheeffatanii booda abishii yookaan immoo shiqoo kana daffistanii habbama isaa kana firma isaa kana daffistanii shiqoo yookiin abishii bishaan isa keessa buusanii foolii qaba garuu ajaanamoos tokko kan jibbus jiraatuu danda'a kan jibbitan rakkoon qabu bassoodhuma bishaan shaaftanii shukkaaratti dabalatanii dhugudan jechuudha. Warroonni immoo tuyyuu shiqoo jaalattanis jettan yookiin abishii kana bishaan isaa kanaa fi bassoo walitti dabaltanii akka asiiritti shaaftanii akkuma asiiritti dhugudan garaa qullatti burcuqqoo tokko ganama. Inni biraan immoo tuyyuu zabiibiidha. Suuraa irratti argitan kanatti zabiibii kana isa kanallee fayyadamuu dandeettanii innis faayidaa guddaa qaba. Ittaansa sukkaarallee garuu inni guddaani kan isin irratti xiyyeeffannoo kennitanii isin fayyadamuu qabdanii hin argattanilleedha waan ta'eef yoo akka carraa ta'e bassoo dhabdan malee biyyarallee isin ergamuun namoota hundaaf mijaatu dhabuu danda'a. Talbaan argatta waan ta'eef talbaa kana fayyadama. Wallaahi parsentii 100% hin amana akka talbaan eenyu isinirraa balleessu coggaarra namni anis akka kiyyatti waan fayyadamaa jiruu fi naa fayyadameetiin irraa balleessallee waan beekuuf hadha miti duraanummaayyuu jechuudha. Fayyadama isinirraa balleessa waan ta'eef talbaan faayidaa guddaa qaballee. Inni biraan mootuyyuu roomaan leengadda viidiyoo irratti isin dalageen ture daakee warroota nyaata isin dhoogu dhibee garaa keessaa raammoo garaagaraa qabdan jedhee walii qabee isin dalageetiin ture roomaan fayyadama. Roomaan kana akkuma leengadda fayyadama isin jedhe sanitti qoola isaa sanba irraa baastanii aduu keessa keettanii goggoositanii daaktanii ganama maankaa tokko bishaan ho'aa wajjin fayyadama. Yeroo muraasa keessatti walaa coggaarraa walaa maali waan jedhamu hunda akka bira dhabdan abdii guddaan qaba itti fayyadamtanii immoo akka deemtaniitiin. Komentii jalatti wanaa barreessitanii isiniif tola ta'eetiin isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa viidiyoon adhaaf qabadhee dhufe kana fakkaata gaafilee hafete bareedan akka isin deebisuu abdiin qaba. Chaayinaala kanaaf warri haaraa taatan baga nagaan dhuftanii chaayinaalli kun chaayinaala fayyaa fi akkasuma immoo wantoota hedduu irratti kan xiyyeeffatudha. Sabiskiraayibii akkasuma hiriyoota keessan kan dhukkuba kanaa qabaniif hin fayyadattanii yaadda share gochuuf hin irraanfatinaa. Like akkasuma please subscribe osoo godhanii viidiyoo bicha laaltanii namoonni hedduun ba'aa jirtanii akkasitti subscribe godhaan isiniin jedha. Kana fakkaataa galatoomaa alfaadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah rabbi nagaa waliin nu haa deebisu. Viidiyoo biraatti walitti deebina. Turtii gaarii isin haa ta'u.